uummataa yeroo gara yerootti keessatti dabalaa deemu keessaa tokko yoo taatu tooftaa dargaggoota hojii dhabdoota ishee ittiin hojiitti galchitu tarsiimoowwan garaagaraa boccee itti fayyadamaa kan jirtu. Tarsiimoo kanas abbummaan kan to'atuu fi hojiitti hiikuu seektarrii misooma industirii fi maaxaa guddaa kan qabu caasaa isaa sadarkaa ministeeraa irraa hanga gandaatti diriirsee hojii bal'aa hojjechaa jira. Shawaabaatti kan argamu waajjirri misooma industirii fi maaxaa bulchiinsa magaalaa Mataaharaa dhabdoota magaalattii keessatti argaman waggaa waggaan calalee adda baasuun hojiitti galchaa kan jiru yoo ta'u bara 2012 keessas gandoota magaalattii lameen keessatti dargaggoota hojii dhabdoota miseensa nama 298 carraa hojii dhaabbiitiin hojiitti kan galche ta'uu ragaan waajjiricharraa arganne ni ibsa. Multu lama irratti akkuma beekamu multu lama qaba akkuma jecha magaalaa Mataaharaatti waldaa 59 miseensa dhiira 171 dubara 127 ilama isaan irraa waliin dhaabbitiin kan walitti galchine ta'uun kan beekamudha. Akkasumas carraa hojii yerootiin miseensa dhiira 330 dubara 89 fi ilama 419 kan hojiitti galchine ta'uun Kaayyoo isaa enterpiraayizoota sadarkaa jalqabaa gurmeessuu irraa eegalee deeggarsa adda addaa gochuu fi hanga bu'uura industiriitti kan isaan guddisu waajjirri misooma industirii fi enterpiraayizii akka bulchiinsa magaalaa Mataaharaattis waajjirichi erga labsiidhaan dhaabbate eegalee magaalattii keessatti harka qalleeyyii hedduu daabboo nyaachisuu irra darbee hanga sadarkaa abbaa qabeenyummaatti ceesisaa akka jiru ragaan garaagaraa arganne ni ibsu. Deeggarsii fi hordoffiin gama hojjetoota seektirichaatiin nuuf godhamaa jiru gaariidha kan jedhan miseensonni waldaa kanaa hedduun hojii malee callisanii taa'uun bu'aan isaa harka namaa eeggachuu qofa akka ta'e dubbatu. ስራ ላይ ከገባው ጀምሮ ብዙ ነገር ሙያ አግኝቻለሁ፣ ብዙ ልምድ አግኝቻለሁ፣ ብዙ ከሰው መታወቅ አግኝቻለሁ እና ደግሞ በስራው ደግሞ ብዙ ያው በሂደት ያው ጊዜው አጭርም ቢሆን ለውጥ ያው ተወሰነ ለውጥ ያየሁበት እና ተሽሻለሁ እንደዚህ ማሰብ ምክር አገልግሎት አው በወርም በ15 ቀን እየመጡ እሱን ያደርጉልናል። ያው ከዛ ያገኘው አሪፍ ነገር ነው እና ትልቁ ነገር ደግሞ ያው ቦታችንን ቦታ ብትጠብቁ ቦታ ተተው Dabalataanis erga waldaan gurmoomnee hojii eegalle waggaa tokko lakkoofsiseera kan jedhan miseensonni waldaa kanaa hedduun kanneen dubbisne keessaa jijjiiramni nuti yeroo gabaabduu kana keessatti argisiifne hojii keenya gara fuulduraatiif abdii nutti horeera jechuun dubbatu. Mana kana ulfannu keenya galata qabamu deebisee walgahii waliin waamanii turan walgahii waliin waamanii meeshaa akkana godha baasii baaftaniif qabata maal jedhaniitti waan leenjinuu kannanii turan achirratti hundoonye waan guddaa kitaaba dabtara guddaa sun bitannee yaadannoo guddaa sun bitannee achirratti barreessine baasii baasuun galii galu achirratti qabanne eessarratti meeshaa qabatan galmee kanarratti dubartiisanii turan asirratti galmee kanarratti akka barreessitan jechuudha. Mootummaan nu godhe irra guddaani man duraani hanga amma eebbifamnee dalagaallee hin argan na mana kana nu kenne nullee dalagaatti jammarree jechuudha. Jijjiirama guddaadha. Amma duraanii maatii tirkannee teenna
hojii tokko illee hin qabnu innis ammallee bakka manuma keessa oolla dalagaas bakka hedduu yaalee turre hin arganne mootummaan mana bareedaa kana nu kenne amma sirriitti hojjechaa jirra jechuudha. Jijjiiramni ya ሁሉንም ነገር ተስተካክለና ወጥቷል ያ ቦምባም ሄት ሻያ ቢጣፋም ግን አሁን እየተመለሰ ነው ሁሉም ማለት አይደለ አይደለ ለሰላም ራስንም እንደማሳደግ ይቆጠራል ያ ተደራችን ለትንሽ አመትም ራሳችንን እናሳድገን ወደ ራሳችን እድገት ነው shariikaa suraafelii fi waaqtolaa jedhaman bara 2012 keessa qarshii 500 namarraa liqeeffachuun hojii dhiyeessii fi gurgurtaa xanaa akka eegalan dubbatu. Haa ta'u malee waldaan kun yeroo ammaatti hojii kana guutummaa guutuutti of danda'anii hojjechuu caalaa hojjetaa dhaabbii fi yeroo qacarachuun carraa hojii harka qalleeyyii biraaf iyyuu akka banan dubbatu. በአጣና ስራ ላይ ነው ታዲያ ማሽኑ የተደራጃችሁ 2000 አሁን አንድ 2012 ላይ ተደራጀ ነው። ስራውን ሲጀምሩ በምን ያህል ካፒታል ነው ጀመራችሁት? ስራውን ስንጀምሮ 500 ብር ነው ካፒታል የጀመርነው። ከዛ በኋላ ለመንግስት እንትን ብለን ያን ቆጥበን ከመንግስት ጋር ባለው ስምምነት የቦታና ከተለያዩ ሰዎች ጋር ግንኙነት አርገውልን ነው ስራውን ጀመርነው ማለት ነው። ሰው ድጋፍ አርግቶላችሁ አጣና ወረደላችሁ ማለት ነው። ሰው ራሳችሁን ችላችሁ አጣና በራሳችሁ ያወረዳችሁ ነው? አጣናው አሁን ላይ እንደኛ ያለው የአጣና ስራ በባህሪው ያለውን እንትን እየተከፈለ በከፍተኛ ካፒታል የሚንቀሳቀሰው መጀመሪያ በትንሽ ተነሳና ከዛ በኋላ ትንሽ ሲያድግ ከሌሎች ሰዎች ጋር ውል ስምምነት እየፈጠርክ ገበያውን ሰፊ ያረክ ነው የምትሄደውና አሁን ላይ ያው አብዛኛው ቢዝነሱ ያለው የማስፋት ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። በመሰረት ካፒታሉ ሰፋ ብሎ ራሱን በራሱ እያንቀሳቀሰ እንዲሄድ እያደረግን ነው ማለት ነው። አሁን ኦሬዲ ወደ ራሱ ማንቀሳቀስ ላይ ካፒታል ላይ ደርሳችኋል? እስቲ በግምት ደረጃ እስቲ ምን ያህል ካፒታል አሁን ያኔ 500 እና ከሰው ተቀበላችሁ ያወራዳችሁ ነበረው አሁን በራሳችሁ ይሄ በዚህ ያጠና ካፒታል እስቲ ምን ያህል ካፒታል በዚህ ማበር አለ ብላችሁ የካፒታሉ የእንትኑ ነው ዳኝ ከመጀመሪያ ጭራሽ አይተሳሰብም። ምክንያቱም ቢዝነሱ ኦሬዲ ያድጋል በራሱ አሁን መጀመሪያ ስናመጣ ባይሱዙ ነበር ምናመጣው አሁን ላይ ከዛ ከፍ ባለ መኪናዎች በሲኖ ምናምን ነው ያወረደን ለገበያ ያቀርበን ያለ ነው ማለት ነው። እንዴት ነው የገበያ ሁኔታ? እሺ የገበያ ሁኔታ የመንግስት ተቋማቶች የሚሰሩ ድርጅቶች አሉ እነሱ ጋር ኮኔክት እያደረግን ነው እየሰራን ያለ ነው። ኦኬ ገበያ ተሰራላችሁ ማለት ነው? አዎ ለሰው ስራ እድል ፈጥራችኋል? በከናንተ ውጪ ለሰው እዚህ ቁጭ ብሎ እንቅጨት የሚያወርድላችሁ ምናምን ሰራተኞች ይኖራችኋል? የሚያወርዱልን ሰራተኞች አሉ ያው ጊዜያዊ ናቸው። ቋሚ ደግሞ አንድ ሰራተኛ አለን እዚህ በደንብ እየተቆጣጠረ የሚሸጥልን እንደዚህም የተለያዩ እንትኖችን ሂሳቦችን የሚይዝልን ሰው አለ ማለት ነው። እሺ አሁን ወጣቱ ድራይቶ በመስራቱ አሁን ተራይቶ ወደ ደረጃጀት ወደ መንግስት መጥቶ መደራጀት እና መለወጥ ተራይቶ መለወጥ እንደሚችል ምን ታስተላልፋለህ ስለወጣቱ? ወጣቱ አንደኛ ስርዓት ስትሆን ምንም አይነት ስራ የሌለ ከሆነ አንደኛ ለሞራልም ለምንም እንትን አይደለም። እኛም ስራ የለንም ከትምህርት በኋላ መተን የተለያዩ ቦታ ዝም ብለን በግል ስንሯሯጥ ምንም አይነት ነገር አልነበረንም ማለት ነው። አሁን ግን የተሻለ ነገር ነው ቢያንስ
የምናንቀሳቅሰው ቢዝነስ አለ ነው ጧት ስትነሳ የምታንቀሳቅሰው ቢዝነስ ካለ እቅዶች ፕላኖች ሁላ በዛ የተያያዙ ይሆናል ቀኑን ሙሉ ተደብረ ምንም አይነት አይምሮ ላይ ስራ ሳይኖር ጭንቀትም አለ ብዙ ነገሮች ስላሉ ወጣቱ አንደኛ ለሁለት ለሶስት ሆኖ ተደራጅቶ ከዛ በኋላ ያለውን ነገር ምክንያቱም በጣርክ ቁጥር ነው ለውጥ የሚገኘውና መጣር አለበት ወጣቱም እዛ ቦታ ላይ ሄዶ ለሁለት ለሶስት ሆኖ ተደራጅቶ የሆነ ቢዝነስ ላይ ሐሳብ አምጥተው መንግስት እንዲረዳቸው እንዲደግፋቸው ሐሳብ ያቀርቡ እንደዛ ቢሰሩ ተመራጭ ነው ብዬ አስባለሁ Garsaa fi hordoffiin waldaalee kanaaf godhamu hojii seekteroota qindaa'aa waliin hojjetamuudha kan jedhan itti gaafatamtuun waajjira misooma industirii fi intarpiraayizii bulchiinsa magaalaa Mataaharaa Aadde Bariitee Booseet bara 2012 kana keessa hojii garaagaraa irratti gurmaa'anii hojii keessa kan jiran ogeessota seekterichaa waliin ta'uun kanneen deeggarsa barbaadaniif deeggarsa gochaa kan jirru yoo ta'u kanneen sadarkaa fooyyee keessa jiraniif ammoo akka isaan of hin daganneef hordoffii gahaa gochaa fi jirra. jalqaba hojii dhabaa ta'eetii kan ganda keessatti galmaa'u erga galmaa'ee booda gama waajjira dhimma kutaa fi hawaasummaatiin kaardoo jedhamtummaa isaanii fudhatanii erga kaardoo jedhamtummaatii fudhataniin booda gama baaqtiin gurmaa'anii kan hojiitti galanii kanaaf erga gurmaa'anii booda hojiitti galuu isaaniitiin dura akkuma beekamu tarsiimoo baradhaa irratti fi akkasumas akkaataa hojii isaaniitiif mijaa'utti leenjii intarpiraanshiippii akkasumas leenjiiwwan gaggabaaboo adda addaa erga fudhatanii hojiitti galanii booda hojii isaaniirratti qindoomina qaamolee waajjira misooma intarpiraayizii fi industirii waajjira waalaa ta'uu fi akkasumas waalkoo wajjin wal taanee hordoffiin hojii isaaniirratti gaggeeffamaaf jechuudha. Kanaaf hordoffiin kun tokkoffaa qaama ogummaa isaanii addaan ba'ee kan iskil gaaffii qaban iskil gaaffii isaaniirratti leenjiin gama dhaabbata waalaa ta'uu fi akkasumas ogeeyyii achi ramadamanii murtii irratti hojjetanii kan kennamuu fi erga leenjiin kennameef booda immoo leenjii saniin booda hagam hojii qabaatan kan jedhu san sarkaa waajjira miirratti abbootiin adeemsa fi akkasumas hojjettoonni jiran sarkaa wiirtuutti isteeppii tokko gadi bu'uudhaan waldaalee keenya bira ga'anii hordoffii kan taasisanii fi rakkoowwan isaan qaban achumatti kan rakkoo isaanii furaa fi hordofaa kan deemu ta'uu isaati jechuudha. Dargaggoota hojii dhabeeyyii hojiitti galchuu keessatti xiyyeeffannoon dubartootaaf godhamaa jiru maal fakkaata kan jedhuuf yeroo waldaalee kana daawwachuuf bobbaanetti baay'inaan kanneen hojii keessa jiran dubartoota ta'uun iyyuu ragaa tokko yoo ta'u dabalataanis akka itti gaafatamtuun waajjirichaa Aadde Bariitee Booseet dubbatanitti nuti dubartoota harka qalleeyyii kan waajjira dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota magaalichaan calalamanii dhufan kallattiin hojiitti galchuun deeggaruudha malee hojii qofaa keenya qofa hojjennee keessaa baanu mitii jedhu. Hirmaannaa dubartootaa yookiin gahee dubartootaa dubartoota keenya keessatti guddisuudhaaf waajjira dhimma dubartii daa'immanii dargaggootaa wajjin kan qindoomnee hojjennu achi keessatti gaafa hojii dhabdoota keenya galmeessinu warreen dubartoota ta'an waajjira dhimma dubartoota daa'immanii dargaggootaa wajjin ta'uudhaan leenjiin addaa isaaniif kan kenname yeroo gara hojiitti galchinus xiyyeeffannaa addaatiin ilaallee iddoo hojii keessattuu fakkeenyaaf sheedii yeroo kennu keessatti waldaan miseensa dubartootaa qabuu fi kan dhiiraa wal qixa ilaallee jechuudha. Fakkeenyaaf waldaan tokko miseensa 5 keessaa miseensa 3 dubartoota ta'ee 2 dhiira kan ta'ee fi waldaa miseensa 5 guutuun dhiira ta'e wal qixa hin ilaalamu jechuudha. Kuni maali dubartoota keenya jabeessuu keessatti gahee guddaa waan ta'eef keessattuu sheedii kennuu keessatti waajjira dhimma dubartii kan hirmaachifneefis isa kanaaf jechuudha. Fayyadamummaa dubartoota keenyaa achi keessatti gaggeessuun haala kanaan isaan kan deeggaraa jiruu fi leenjii hojiirrattis erga hojii isaan galanii booda hordoffiin keenya warreen kan caalaa kan isaaniif yoonuu fi qabatamaanis waldaalee mata 2012 hojiitti galan keessaa bu'aa fooyyedha jennee kan nuti lakkoofnu dubartoota keenyaa jechuudha. Kanuma ibsisaas kan ibsamuun hojiitti kan hiikamuun deeggarsa addaa isaanii taasifamuun bu'aa isaan bara 2012 keessatti waldaa hojiitti galan 59 jennu keenya keessaa warreen sadarkaa fooyyarra jiran dubartoota keenya ta'uun kan madaalama jechuudha.
Waldaalee kana keessaa kanneen humna gahaa hin qabne garuu karoora hojjetanii jijjiiramuu kan qaban ammallee osoo mootummaan deeggarsa liqii fi iddoo itti hojjetan haala nuuf mijeesse kana caalaatti ofis jijjiirree biyya keenyas jijjiiruu ni dandeenya jechuun deeggarsa liqii fi sheedii kan gaafatan yoo ta'u nutis yaada isaanii kana qabachuun gara waajjira misooma industirii fi intarpiraayizii bulchiinsa magaalaa Mataaharaa deemuun dhimma kana irratti maal akka jedhan gaafannee turre. ከመንግስት ድጋፍ የምንፈልገው ትልቁ ነገር ምንድነው? አሁን እንዳልኳችሁ ቦታ ነው። የቦታ አጣና ትንሽ ሰፊ ቦታ ይፈልጋል፣ ስፔስ ያለው ቦታ ይፈልጋል። ቦታ ተባለ አሁን ቢያንስ መኪና ተነባብሮ እንደዚህ አሁን አንድ ሁለት መኪና እዚህ ጋር ቢመጣ አያወርድም ቦታ አጋጣሚ በቃችን ያላቀቀን ነው የምናወርደው። አሁን ለምሳሌ መኪናውን ተደጋግሞ ሲመጣብን እንችላለን። እዚህ ጋር ያለው መንገድ ነው። መንገድ ላይ ደግሞ ማውረድ ምናምን አይቻልም። waan hedduu mootummaa keenya irraa eeggannaga osoo maallaqallee nu akka liqaa wayii nu kenname dalagaa keenya babal'ifachuu yaala. Kanaafuu mootummaarraa amma isin akka waldaa keessanitti osoo liqiin haalli nu mijatee gaafii sheeriinis wal qabatee bulchiinsi magaalaa bara kana baajeta idilee irraa qabatee naannoo qarshii miliyoona 5.9 sheerii abbaa darbii lama ganda haroo irratti hojjetuudhaaf kan karoorris qabamee caalbaasiin isaa already qilleensarra jira. Kanaaf gaafa gamoon kun yookiin sheeriin kun ijaaramu waldaalee keenya haaraa pilaas buleeyyii gaafii rakkoo hamaa qaban san achi keessatti keessummeessuu hin danda'a jennee yaadna. Inni biraa liqiidhanis wal qabatee akkuma beekamu bara kana liqii kennuudhaaf karoorri keenya miliyoona 5. Kanaaf liqii kana kennuudhaaf rakkoowwan tokko ni jiran. Sanaan dura liqiiwwan kennamanii ala jiratu bifa barbaachisaa ta'een deemuu dhabuudhaan waalqoon liqii kennuudhaaf rakkoo adda addaa keessa galee tureera. Amma garuu waldaan keenya sababa nuti liqii deebisuutu dhabneetiif liqii dhabuu hin qabu kan jedhu sanarraa kan ka'e duula torbee lamaan dura gaggeessan keessatti garaagarummaan baay'een argamee jira. Kanaaf duula liqii deebisuuf qusachiisuu keenya jabaannee hojjennee gaafii waldaaleen keenya liqiidhaaf qaban deebisuudhaaf abdii guddaa fi cimneetii qaamota qindaa'oo qabnu wajjin qindoomnee kan hojjennuu fi kanaaf gaafii isaanii hin deebisnaa kan jedhu sana abdii qabna jechuudha. Hariiroon seektoroota qindaa'aa waajjiricha waliin hojjetan kan akka waajjira hawaasummaa, waajjira dhimma dubartootaa, daa'immanii fi dargaggootaa, waajjira baalataa fi waalqoo damee fantaallee gidduu jiru gaarii ta'uu kan dubbatan adde bariiteen waldaalee keenya akkaataa fedhii isaaniitiin adda baasnee kanneen liqii barbaadan waalqoo damee fantaallee waliin ta'uudhaan haala kan mijeessinu ta'a kan jedhan yoo ta'u qophii bara 2013 kanattis haldureewwan hedduun xumuramuu isaa dubbatu. Hojii dhabaan jiru baay'ee bal'aadha. Carraan hojii jiru xiqqaadha. Haa ta'uutii cafama hojii jiru xiqqaa kanatti fayyadamuudhaan wal qabatee dargaggoonni keenya amala hojii filachuu, hojii tuffachuu akkasumas hojii maallaqa baasii baay'ee osoo hin baafne humna isaanii baafanii maallaqaa fudhachuudhaaf kanneen akka hojii paarkingii fi buusuu waan adda addaa sanarratti ilaalchi isaanii jechuudha. Kanaaf ilaalchi isaanii kana gama seektoroota dhimma ilaallatuuf fakkeenyaaf waajjira dhimma dubartoota dargaggoota daa'immanii wajjin wal qabatee ilaalcha dargaggoota jijjiiruudhaan akkasumas waajjira baalataa wajjin wal qabatee tarsiimuu misooma baalataa irratti hubannoowwan adda addaa dursi akka kennamuuf waltajjiin dargaggoota adda addaa akka magaalatti gaggeeffamaa turan keessatti hubannoon cimaan kennamaafii ture jechuudha. Walumaa galatti kaayyoon hojii kanaa inni ijoon waldaalee bara 2012 gurmaa'an deeggaruu hordofuu fi kanneen fooyyee qaban adda baasuun jajjabeessuu yoo ta'u nutis ogeessota waajjira misooma industirii fi intarpiraayizii fi kanneen wiirtuu lameen irra jiran waliin ta'uun gara waldaalee kanaatti bobba'uun yoo xiqqaate waldoota kana keessaa harki walakkaa ol sadarkaa fooyyee irra jiraachuu isaa kan taajjabnedha. irrattis adde bariiteen hojiin dargaggootaaf carraa hojii banuu kun akkuma biyyaattuu hojii ulfaataa fi xiyyeeffannoo barbaadu waan ta'eef nutis tumsa qaamolee garaagaraa akka nu barbaachisu beekuun qaamoleen sadarkaan jiran kanneen dhimmi kun ilaallatu hunduu jabaatanii akka nu cina dhaabbatan jechuun dhaamaniiru. Inni biraa qaama deeggarsa adda addaa kennuu danda'uuf keessattuu sadarkaa godinattis ta'ee sadarkaa adda addaatti wanti danda'amuu barbaadu
akkuma roofukaase kilaasterri sadarkaa Oromiyaatti magaalaa keenyaaf ijaaramee jira. Garuu kilaastera kana keessatti wantoonni hir'atan baay'eetu jira. Keessattuu maashinii adda addaatiin wal qabatee hojii sibiila fi mukaa hojiiwwan adda addaa irratti yoo kan bobba'u ta'e maashiniin barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf dhiyeessii maashiniitiin wal qabatee deebiin atattamaa osoo hin beekaa jedhanii fi inni biraa waldaalee keenya ijaarree qofa diiguun bu'aan qabu waan ta'eef waldaaleen keenya gara gidduutti guddu galeessatti cehan rakkoowwan adda addaa akka magaalaa keenyatti jirantu jira. Fakkeenyaaf gaafii lafaatiin wal qabatee waldaan tokko guddu galeessatti gaafa ce'ee lafa investimentii isa barbaachisaa jechuudha. Kanaaf qophiin lafaa yoo hin jirre immoo waldaaleen keenya abdii kutataa deeman. Qabatama magaalaa keenyatti amma waldaan tokko bara 2010 kan ce'e haga amma waan isarraa eegamu hundaa xumuratee qusannoo wal qabee propoozaaliin investimentii hojjetamee fi sadarkaa godinatti ilaalamee boordii maaneejmentii magaalaa lafti akka kennamu erga murteessee booda gama waajjira lafaatiin dhiyeessiin lafaa jiraachuu dhabuu sun ni jira. Kanaaf rakkoowwan akkasii kun yoo kan furaman ta'e waldaan keenya ce'ee gaafa bu'aa isaanii argan warreen kunis duubaan abdii horachuu hin danda'u waan ta'eef sadarkaa adda addaatti gama keenyanis sadarkaa magaalaatti waajjira lafaa wajjin kantiibaa wajjin investimentii wajjin wanti nuti furuuf yaallu hin jira. Garuu sadarkaa godinatti illee qaamni magaalaa bulchuu walitti himan yeroo adda addaatti wal arguu danda'u waan ta'eef sadarkaa boordii investimentii godinatti illee rakkoo kana osoo hin kaasanii akka fala argatu godhanii waan jedhu saniin dhumarratti dhaammachuu barbaada. Oya gurale o